السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت hordoftoota kee ashama harka roon amantii biroos akka nagaa keessanii nageenyi badhaadhaan isiniin jedha. Silkii harkatti qabadheen isinii waraabaa jira. Buleeyyiin keenya hunduma keenya biyya namaa keessa faca'anii jiraan. Rabbiin nu bira haa jiraatu. Gadhas Rabboomatu nu bira jira. Rabboomatu nu wajjin jira. Wallaahi nama micayyoo asitti footoo irratti argitan tana. Akka isiin hojii hojjettutti, akka isiin mana qulqulleessitutti, akka isiin yookaan shanti beetii dhiqaa osoo jirtutti, baqa uffata qulqullinnaa uffatte ofirraa qabdi, uffata hojii ofirraa qabdi. Uffatuma saniin biyya buusanii jechuudha. Gara jabeen uummata kanaa ilaalanii uffatuma saniin biyya buusan. Wallaahi mi'a osoo uffatuma sanuu irraa jijjiiranii maal qaba? Haati ormaa haadhuma ormaati. Haga barbaaddan yoo isin hojjettan, haga barbaaddan yoo isin nama gaarii taatan, isaan nama gaarii gaafa isiniif ta'an, gaafuma isin hojii isaanii akka harreetitti hojjettaniif qofaadha jechuudha. Hagumatti fayyaa qabdu si jaalatan, sitti fayyadamuu qofaaf malee nama taate nama ta'uu kee qofaaf sin jaallatan, nama ta'uu kee qofaaf rakkoo kee sin oolchan, siif rakkatan nama ta'uu kee qofaaf. Isaan kasi jaalatan, kasi barbaadan gaafa isaan tajaajilti qofaadha. Yeroo isaan tajaajiltu qofaadha. Yeroo isaan gargaartu, yeroo isaan kaddamtu qofaadha. Isaan kasi barbaadan sii galee ati waa rakkatti waa dhukkubsatte taanaan akka nama guyyaa takka sin beeyneetitti si ilaalan. Dhugaa Rabbiin isiniin jedhu. Akka nama guyyaa takka isin hin beeyne. Nama waggaa tokko waggaa lama wajjin taa'e dhiisii, nama mana isaanii keessa taa'e dhiisiiti. Akka nama guyyaa tokko isin argitetti isin ilaalan. Gaafa si waa dhukkubsattanii waa rakkattan, gaafa si gargaarsa isin barbaachisu hundaa miti ni jira tokko jechuudha. Hundaa miti ni jira kun inuma agarraa kan bira dhaabbatanii yoo dhukkubsatte mana yaalaa geessanii jedhan garuu tokko ni jira haramanii. Wallaahi nama micayyoo tana ilaalamee sammuun isii jeeqamee itti iyyiisaan sammuu jeeqanii uffatuma isiin uffatte saniin gara biyya darbanii jechuudha. Gara jabeenni kana caalaa maaltu jira? Wallaahi gara jabeenni kana caalaa maaltu jira? Alhamdulillah sanuu gochuu meeqa kam ka alatti gabbaasu yoo isin fayyaa dhabde alatti ofirraa gabbaasee darbu meeqa kamtu jira? Akka adurree ka ofirraa alatti ga'aru ka ofirraa shaaree ga'aru meeqa kamtu jira? Alhamdulillah rabbil aalamiin. Haganaayyuu garuu biyya siitu galchuun waan tokko dhugaa baay'ee gara nama nyaata. Nuti warri biyya namaa jirru kun Rabbooma kennatu nu wajjin jira. Bakka hundaayyuu nama kamiyyuu Rabboomatu wajjin jira. Jireenyi biyya namaa kun garuu du'aa oli jireenyaa gadi jechuudha. Isinii galee maaliif jennaan hin ulfaata. Haalli isaa baay'ee ulfaata. Gaafa dhukkubsatti, gaafa waa rakkatti Rabbii kee malee keessaa yoo warri mana kontiraataa jiru kun Rabbii kee malee waganiin kee lammiin kee sitti dhiyaatee waa si gochuu bishaan afaan siqicuu hin danda'u. Yoo Rabbiin jarmasan nama Rabbii ofii sodaatu taate malee ni jira tokko haramaniin kun kan akkanaa kun isaan ofii isaanii rakkoo ofii irraa baraaruu bichaaf dafanii darban ofirraa jechuudha. Mucayyoon tu yookaan dhukkubsattee ta'e yoo dhukkubsattee yookaan rakkoo nurraa gahaa ta'e mala wayiitiif ofirraa darbanii jechuudha. Buleeyyan kiyya bakka jirtanitti Rabbiin isin haa eegu. Hunduma keenya Rabbiin nu haa eegu. Biyyi namaa kun baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya namaa kun baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya ormaa kun baay'ee ulfaata. Wallaahi Rabbiin isin haa eegu isiniin jedha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Namuu kana laalee ofii yaadachuu qaba. Anu doo taatee jechuu qaba. Hundumti kennaayyuu. Buleetiin teenyatu nadha. Akkanatti uffata dalagaa, uffata yuunifoormii, caamma silipparii, shinti beetii kanaan biyya buusanii jechuudha. Mucayyoon tun uffata dhabdeetii miti. Uffata dhabdeetii miti yookaan uffata san uffachuu hanqisaniiti. Yookaan akka isin hin uffanne barbaadaniiti akkanatti ofirraa darbanii jechuudha ilmoo namaa. Akkas isinin jedha buleeyyan kiyyaa Rabbiin bakka jirtan isin bira haa jiraatu isinin jedha. Du'aa godhadha bakkuma jirtanitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.